Ethiopia fi keessattuu ummati agoo biyya kanaa fi godhanii kaagarsiistu magaala kanarra mootummaan Ethiopia waggaatti yoo akkame xiqqaate bifa turizimiitiin birrii biiliyoonota hedduu irraa argata magaalii seenaa qabeetti kabataskaanisii jaarraa 13ffaa keessattuu dhakaa irraa bocamee ijaaramee ka hambaalee addunyaa keessaa takka jedhee UNESCOon beekamtii kenneefi torbaan tokko olii eegi marfamteen dubattu riphee loltoota naannoo Tigraahitiin to'annoo jala oolte jirti magaala kana torbaan tokko caala marsuudhanii humnoonni naannoo Amaaraatii fi faannoon milishoonni Amaaraa humni addaa waraanii Itoophiyaa achi keessa jiru karaa nagayaatiin akka harka kennatu yookaan akka achi keessa gadhiisee bahu warri Tigraahii gaafachaa turani ammaan tana har'a akka Reuters maddii oduu Agence France gabaasanitti lola tokko malee magaala kana magaalaa Lalibala kan to'annoo jala oolchanii jirani ummanni kuma hedduu magaala kana gadhiisee baqachaa jira gara naannolee Amaaraa kabirattu warri naannoo Tigraahii ka magaalaa Lalibala to'ate kana torbaanotaa fi kan marsanii magaalaa godina Walloo kaaba gudditti kan taate Waldiyaasii guututti to'annoo jala galfatanii jirti odeeffannoon jettutu jira kuni taanan guyyaa tokkotti magaalota naannoo Amaaraa gurguddoo sadii Lalibala Gaashena kana karaa Dabrataa gara Gondarii deemuu fi gara Walloo walittu fida gubbaatu argamtuu fi magaalii Waldiyaa sadaanuu guututti to'atamanii jiranii jechuudha magaalaa kan keessatti waraana geggeeffamaa tureen raayyaa ittisa biyyaatii fi faannoo gubbaatti miidhaan guddaan hin dhaqqabne jedhamee dubbatamee jira maali jennaan humnoonni waraana Itiyoophiyaatii fi kan naannoo Amaaraas odololli hin geggeeffamne baqatanii magaalaa gadhiisanii haa ta'uutii malee humnoonni naannoo Tigraahii gara qarqara magaalaa kana yoo dhufanii waraanii gurguddaanii godhamee humni raayyaa ittisa biyyaatii fi milishaa fi faannoon Amaaraa akka baalattuu harcaatee jedhama keessattuu lola magaalaa Waldiyaa to'achuu fi godhamee lafa akka Goobiyyee lafa akka Roqaa lafa akka Roobit lafa akka Qobbo Roobit lafa akka Haara lafa akka Karaaba Shanee lafa jedhaman kanattu waraanii Itoophiyaa akka malee miidhaan guddaan akka irrattu dhaqqabee ka dubbatamaa jiru magaalii Lalibalaa to'atamuun ammaan tana godina Walloo kaabaa ka Amaaraa guututti bifa jedhameen warri Tigraahii akka to'ate ka agarsiisu jechuudhani maddeen hedduun odeeffannoo dhiyeessaa jirani magaalii kunini guututti to'atamte jechuun magaalonni gurguddoon godina kana ka ammaan tana to'atamin yoo jiraate magaalaa Aanaa Waadlaa fi Dalaantati kan Aanaa kan keessattu waraanii labsamee waraanii ammaan tana geggeeffamaa jira jedhamee dubbatamee jira magaalii Lalibala kunini karaa sarara magaalaa Soqoxaatiin argamti Soqoxaa jechuun magaalaa gudditti Aanaa Waagamraati magaalii kulleen ammaan tana carraan isin qabatamu akka malee guddaa akka ta'e ka dubbatamu karaa gadiitiin waan Lalibalaan qabatamte warri Tigraahii gara olii deemaa jiruu fi karaa oliitiin ammoo Aanani Abargalle magaalii Raaqetii fi Aanan Tsaagibjaa magaalii Tsaaxaa waan qabatamee jiruuf warri Tigraahii karaa kaabaa irraa gara kibbattuu gad deemaa jira guututti magaalaa Soqoxaa kanallee qabachuu danda'anii kun jechuun godini Waagamraallee yeroo ammaan tana hamartii yookaan ammoo qubee waraana naannoo Tigraahii geengoo keessa seenaa jira jechuu magaalonni Walloo kaabaa hundinuu to'atamanii warri Tigraahii ammaan tana gara magaalaa Dabaarqii magaalaa gudditti godina Gondarii kibbattuu deemaa jiranii haala goos kanattu jira kunini mootummaa Abiy Ahmediitii fi warra Amaaraa ka waraana waliigalaa kitati labsee dargaggeessi umriin isaa waraana fi gahee ka qawwee ufi yookaan ammoo qawwee mootummaa qabu cufti hojii mootummaa dhaabbatee gara waraanattu hadeemu jedhe warra torban lamaan durattu labsee fi kufaatii waraana akka tahee dubbatamaa jira warra Tigraayitii fi ammoo injifannoo akka malee guddaati kalee hoggantuun yookaan ammoo daayirektarii dhaabbataa gargaarsa Ameerikaa idil addunyaa Samantha Power dhufte waraanii hadhaabbatu jettee kadhachaa turte waraana jechuun dhaabuu hin deemnu humna badii ka Tigraahii ni barbadeessina jedhee mootummaan Abiy Ahmedii dhaadachaa ture har'a ammoo waraanni ni barbadeessa jedhu magaalota gurguddoo irra dhuunfachaa jira warra Amaaratii fi warra Affarillee keessa
jechuun ammaan tan akkasittu haasawamaa jira. Mee waan waraana kan deemaa jiru kan oduu gaggabaabsee gurra isin buusee gara odeeffannoo biraattuu dabarra. Odeeffannoo waraana haga ammaan tana beekaa jirruun waraanii Tigraayittuu geggeeffame kun ummata guddaa buqqisee jira. Samantaa Paawur akka nutti himtetti waan mootummaan Itoophiyaa haga ammaa nutti himi naannoo Amaaraa qofa keessa ummati 200,000 haga kaleettu buqqa'ee jira. Har'a immoo dabalataanii magaalonni akka Waldiyaa, magaalonni akka Lalibala, magaalonni akka Gaashana waraana jechuun magaalota ana gubba laaftoo jechuun waadila dalaantaa qabachuuf godhamu kanaan warri nagayaa ummati nagayaa hedduun buqqa'u akka deemu lakkoofsi kun 200,000 taruu yookaan darbuu akka danda'u ka dubbatamu naannoo Afaarii keessatti waraan geggeeffamaa jiru namoo ummati 100,000 olii buqqa'ee jira. Kana mootummaan Itoophiyaa karaa dubbii himaa ministeera Haajaalaa obbo Diinaa Muftiitiin amanee jira. Warri naannoo Afaarii illee dubbatee jira. Dubbii himaan naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Mulunes ummati 200,000 olii naannoo Amaaraa keessatti buqqa'ee jira jedhee haga kalee waan jiru dubbate. Ummanni kunini ji'aani midhaan kuntaala 150 isa nyaachisu akka barbaachisu dubbatee jira. Mootummaan ummata kanaafi waan dandaheen nyaata dhiyeessuu fi carraaqa jechuuni dubbatee jira. Karaa biraatiin magaalaa Lalibala eegii to'atamteen dubbatti mootummaan Abiy Ahmed waajjirri muummicha ministeera dubbii himtuun isa Billenee Taddasee dubbii karaa miidiyaatti dubbattee jirti. Warri Tigraay naannoo Amaaraatiif Afaarii keessatti dubbii barbaada hin dhaabne jettee dubbattee jirti. Magaalaa Lalibala to'atamu ilaalchise wanni isin dubbatte hin jiru. Mootummaan Itoophiyaa dhukaasa dhaabee yeroo qabbana labsullee warri dubbii barbaadu humni badii humni shororkaa kunini waraana geggeessu itti fufee jira jettee dubbatte jira. Akka miidiyaan Itoophiyaa jedhettu አሸባሪ ቡድን ከውጭ አካላት ጋር በመመሳጠር ኢኮኖሚያዊ አሻጥር ማድረስ ሐሰተኛ መረጃዎችን እያሰራጨ ነው ጀተ ዱባተ ጅርት ወራና ላይ ተፉፈኔ ጅራኒ ወሪ ሾሮርኬስ ተጀረመን ኩንኒ ቃማ ቢያላ ወጂኒ ታሁዳኒ ኦዴፋኖ ዳራ ፋጫሳ ጅራኒ ጀቹዳኒ ብለኔ ሱዩሚ ዱባተ ጅርት ሚዲያ ቢያላቲ ፊ ዳብለ ገርጋርሰቲ ፊ ሞቱሞታ ቢያላ ከወረ ከነ ገርጋራ ጅራኒለ ባላለፈተ ጅርት ኡመቲ ኢትዮጵያ ኦዴፋኖ ዳራ ከሞቱማን ኢትዮጵያቲን ዲየሱ አለ ኦዴፋኖን ጅርቱ ክጅባ ኦዴፋኖ dharaati odeeffannoo kana hin dhagayina odeeffannoo kana gurra cufadha jechuuni dubbattee jirti. Ummati Itoophiyaa odeeffannoo ummati nagaa Tigraay keessatti dhumatee jira jedhamullee akka hin amanne dubbattee jirti. Waraana naannoo Tigraay keessattuu geggeeffame mootummaan kasaaraa guddoo karaa maallaqaatiin irra dhaqqabe biliyoonii 100 oli waraan kan dhaabu murteeste. Garuu warri shororkeessaa kunini waraana gara naannoo Afaarii fi Amaarattu babal'isa rakkoo adda addaa uume. keessattuu daba dinagdeetiin mootummaa Itoophiyaa karaa olola addunyaatiin deeggarameen kuffisu barbaada jettee dubbattee jirti. Magaalii wanni kunin magaalii Lalibala kunin qabatamu irraa wanni ishiin dubbattee hin jiru. Karaa biraatiin ammoo Abiy Ahmed raayyaa ittisa biyyaa gargaara dhiiga kenna jechuudhaani dhiiga kennee jira. Duuli waraana Itoophiyaa kaammaan tana nuufi dhiiga nuufi madaawaa jiru fi jedhamee dhiiga kennamu magaalota hedduu keessattuu geggeeffamaa jira. Naannoon Amaaraa magaalii seenaa qabeetti fi jiddu galeessi turizimii kan taate Lalibalaan eegii qabatamteen duubattu ibsa adda addaa baasee jira. ፓርቲኒ ብልጽግና አማራ ድል ያለ መስዋዕትነት የማይታሰብ ነው እንጂ ፈኖን አርሳ ማለ ዋንንታን ዮካ ዋን አርጋምነ ጀቹዳኒ ኤብሳ መጋላ ባህር ዳሪቱ ገዲሰኒ ሃላ የሮ ኢላልቺሴ ወራና ትግራይ ከናኖ አማራቲ ፊ አማንተና ከናኖ አፋሪ ከሰቱ በበለተ ከሰቱ ካወሎ ካባ ከሰቱ በበለተ ከና ኢላልቺሴ ኤብሳ ባሴጅራ waraani kunin ibsi bahe kunin waraan Amaaraa irrattu miidhaan guddaan akka dhaqqabaa jiru ummati Amaaraa lola cimaa fi lola guddaa fi uf qopheessuu qaba waan jedhu fakkeessa dil yaale መስዋዕትነት የማይታሰብ ነው jedha. Injifannoon aarsa malee hin kaffalamtu jedhe waraani kunin injifannoo aarsa guddaa akka kaffalchiisaa jiru dubbatee jira.
watakka godhuu danda'uu qabna ummati Amaaraa ummata goota Amaaraa fi qofa osoo hin taane Itoophiyaa dandamachuu fi lolaa jira kan keessattuu ummati aarsanii kaffalan barbaacha ta'uu beeke waraan kan bira akka dhaabbatu lafa Amaaraa kan keessa weerartu baasuu akka qabnu ijoollee Amaaraa kadirree waraana hundaanuu injifannu argachaa jirtu jajjabeessuu akka qabnu odeeffannoo dharaa yookaan kijiba gur irraa cifachuu akka qabnu jedhee dhaamsa dabarsee jira gara biraatiin ammoo warri Tigraahii kunini ummata isaa irraa fagaatanii gara naannoo Amaaraa akkuma deemaa yookaan ammoo akkuma babal'achaa dhufaniin kiyyoo yookaan ammoo xuruura nu isaanii qopheessine keessa seenanii nu qabamuutu jiranii nu qabamaa jiranii miidhamaa jiranii gaarreen Walloo kaabaa gaarreen Amaaraa bahaa ka isaan ittiin jedhanii warra Tigraahii kanaafi awwala tahuu deemna ni awwala ummati Amaaraa ciqilee isaa cimaa diina irrattuu kaase diina kana awwaalu deema nu nama awwaalu nama ijjeesun nu hin gammachiisu diina nu awwaaluuf dhufammoo ijjeesun yookaan ammoo awwaaluun nu hin mararsu jedhee miidiyaan naannoo Amaaraa akkasittuu ibsa beltsiginnaan Amaaraa baastee qabatee dubbatee jira karaa biraatiin ammoo dubbi himaanii mootummaa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Mulunee ሀገራችንና በህዝባችን ህልውና የመጣበን ጠላት ላይ ምህረት የለሽ ክንዳችን አንስተን መታገድ የሁላችን ግዴታ ነው ወራና ጅራቹ ደቡ ኡመታት ፊ ብያከን እረት ዱፌ ከና harka tokkoon gurmuu takkaan irre takkaan dhaabbanne barbadeessuni diina kana dirqama kenna jedhee dubbatee jira innis warra waraana ittisaa biyya milishoota Amaaraa ka aarsaa kaffalaa jiranii galateeffatee warri waraana naannoo Tigraahii dirree adda addaa irratti akka mo'ame dubbatee jira waraana irra geggeeffameen magaalaa Saanqattuu Awulowuhaa magaalaa Haaratti ka mo'ame warri Tigraahii baqatee gara Lalibalaan to'atame hin jedhu baqatanii baqa warra ka gugate akki tasa magaalaa Lalibalaatti ol dhufe waan fakkaatu ta'e akkasittuu dhiyeessee jira magaalaa warri baqataa jiru jedhee warri gara Lalibalaa dhufelleen baqachaa jiranii በላሊበላ በኩል ውጊያ ሸሽቶ የገባ ቡድንም በክፍል እየፈረጠጠ ለማውጣት እየሸሸ ሲሆን እንዳይወጣ ወድመት ተዘጋጅቶ ጀግኖች በቅርብ የተከታተሉት ይገኛሉ ጀዴ ወሪ ገራ ላልበላትን ዱፈለን ኪዮን ቆጳሄ ፊ ከሳ ሰነኒ አኪ ከሰባው ሚድቁ እንደንደነ ጎቶኒ ኤጋቻ ጅራኒ ገራ ጎንደር ለኒ እንጂፈኑ ጉርጉዳ አርገነ ጅራ ጀዴ ዱባቴ ጅራ mootummaan naannoo Amaaraa dubbii himaan isaa obbo Gizaachoo Mulunee wanni kun hundinuu waan hedduu nama kofalchiisu maali jennaan aktivistoonni Amaaraa magaalii Lalibalaa to'atamtee hin jedhina magaalii Lalibalaa weeraramtee hin jedhina Walloon kaabaa weeraramtee hin jedhina warri Tigraahii lubbuu nabaasii baqachaa jiranii warra gara Tigraahitiin marfame gara bahuu dhabanii muddamanii nurra gadi facawaa nurra gadi fiigaa jiranii warra jechuun karaa ittiin bahu ittiin miliquu barbaaduu fi carraaqaa jira jechuudhaani dubbatanii jiranii aktivistoota naannoo Amaaraa jechuun ka warra Abiy Ahmediitii fi harki dhawaa jiranii ka warra Abiy Ahmediitii fi waraana kana ars akka malee gabaasaa jiranii ka magaalii inni itti dhalateeyyuu ammaan tana to'annoo Tigraahii jala oolte magaalii Mujja Buruuk Abegaazi nama takka waraanii kunini warri Tigraahii mo'achaa jira jettanii hin gabaasinaa jedhee jira waraana kana baqachaa jiran jenni haga baasnu jedhe dubbatee jira አማጺው የህወሓት ኃይሎች ሸሽተው የሆነ ከተማ ገቡ እንጂ ተቆጣጠሩ እያላችሁ አታውሩ ሽሽት ላይ ነው ያሉት ወሪ Tigraahii በቀታ ጅራን ማለ ማጋላ ተዋቻ እንጅራኒ ማጋላ ተዋታን ዮካን ቀባታን ዮካ ወራነ ዶንታኔ odo baqachaa jiranii magaalaa wahii seenan jenne haasofnuuti warri ku warri baqachaa jiru jedhee dubbatee jira miidiyaaleen yuutuubii habashaalleen ibsi ammaan tana Gizaachoo Mulunee ka dubbatu kulleen magaalota akka Awulowuhaa magaalaa akka Haaraa
irratti eegiru kutameen dubatti warri Tigraay akka facahee gugatee gara Lalibala deeme sanuu marfamanii dhumachaa akka jiranii fakkaataa jechuudhaani waan maddii oduu Reuters, BBC, Agence France Presse fi maddeen oduu adda addaa dubbatanii faallaa dubbatanii jiranii ጉርባን ኩን እትፉፉዳኒ ባለፈው በሰፊው ተከበዋል ብለናል ተንበን ዋሻዎች መደበቅ አይችሉም ዋሻዎቹ አስቀድመው ተይዟል ብለናል ስለዚህ ያላቸው አማራጭ ቀዳዳ ባገኙበት ሁሉ መሄድ ነው ያው ተስፋ የቆረጡ ሰዎች ስለሆኑ የትም ሊሄዱ ይችላሉ ያዙትን እየለቀቁ ነው የሚሄዱት ሽሽት ጀደ ዱባቴ ጅራ ለፋ ኢሳይንት ሎ ከተንዳሁ ወራ ከናኖ ትግራሂ ሄዱ ቀባኔ ጅራ ጋራ በቀተን እንጅሩ ከናፉ በቃ ኢራ ጅራኘቹዳኒ ወረ ወራን ትግራሂ ከእንጂፈቴ ጋራ አማራ ዱፌ ዱባተመ ጅራ ወራ ከወጂኒ ጌታቸው ረዳልን ዱፌ ጅራ ኦዴፈኖን ጀቱ ጋባፈመ ጅራ ጌታቸው ረዳ ጋፈሪዮ መጋል አላማጣ ደቀበ ture ammallee gara magala Lalibala dhufe jira odeeffannoon jettu dubbatame jira እንደ ጌታቸው ረዳ አይነት ጦርነት የማይዋጋና ወታደራዊ ሙያ የሌለው ሰው መቀለ ሆኖ ስራ መስራት ሲገባ ዋና ከተማ መቀለን ቲቶ ላስታ ውስጥ ከታጣቂ ኋላ አብሮ የሚሄደው ለምንድን ነው ብለ ጠይቅ እየሸሹ ነው መውጫ ፍለጋ ላይ ናቸው ጀሬ ዱባተ ጅራ ጌታቸው ረዳ ሳይንሲ ኦካን ኦጉማ ወራና ካይን ቀምኔ መቀለታይ ሆጂ ሆጃቹ ስላዶቀቡ ማሊፊ ጋራ ላልበላ ዮካን ላስታ ዱፌ ማሊፍ ጀናኒ ፉሎ ዮካን አሞ ቃዋ በካ ኢቲኒ በቀተን በካ ኢቲ ሚሊቃን በርባዳ ጅራኒ ጀዳኒ አካሲቱ በሬሳ ጅራኒ ወኒ ኩየሮ አማንተና ቆሳ ታቴ ወረ ሚዲያ ሐዋሳ ጉባት ነምኒ ህዱን እራ ሐሳዋ ነምኒ ህዱን እራ ዱባቻ ጅራኒ ወሪ ትግራሂ ኩንኒ ሚሊቃ ዮካን አሞ miliquu fi dhufanii jedhamee dubbatamaa jira wanni waan ajaa'ibaati warri Tigraay kunni haga eessattu miliqaa yookaan ammoo haga eessa deemuu dandaya miliqanii ka jedhu mee taayyee danda'a dubbii himan biltsiginaa Oromiyaa obbo taayyee danda'a waan inni jedhe simbira nageennuti qoosallee waan taatee fi waan ammaan tana inni jedhe kanattu aansee namni waan dubbatettu jira taayyee danda'a magaali Lalibala eegii qabatamuun gabaafamen dubattu kara ሚዲያ ሐዋሳትን አካን ጀደ በረሰ የጁንታ ርዝራጆች ላልበላ ገብተናል እያሉ ነው ሀርጫቶኒ ጁንታ ላልበላ ጋለ ጅራይዳን መቼም ለንሳሃ መሆን አለበት አራራ ካዳችሁ ፊታሁ ቀባ ሲኦል የመሄድ እቅዳቸው የሰረዙ ይመስላል ሲኦሊ ዮካን አሞ አዛባ ካሮራ ደሙ ዋን ሐቀም ፈካት ግፋቸው አንፃር ደግሞ ገነት ማሰብ ይከብዳል ጭቡ ሳኔራ ጉድና ከንከሄ ገራ ጀነታ ደመን ጀራኒ ያዱናም ዲባ ለማንኛው መጨረሻቸው ቀርቧል ሁንዳፉ ዱሚ ወረድ ያቴ ጅራ ወደ ሲኦል መቼና እንዴት እንደሚሄዱ እሱ ያውቃል ገራ ሲኦሊ አካሚ ፊ ዮሚቱ አካዴማን ኢሰቱ ቤካ እስከዚያ ድረስ እንዲ በከንቱ ይንገላታል ሃጋ ሱኒቱ akkasuma rakkatan gargalan jedhe dubbate jira Lalibala ገብተናል araara fi Lalibala deemani araara gaafachuuf yookaan ammoo cubbuu isaaniitii fi Lalibalaan magaala bataskaanota seenaa qabeettii sani magaala dhakaa irraa bataskaanota dhakaa irraa bocame ka UNESCOon akka hamba addunyaatti beekamtii kenneefsan achi araaraa fi dhufanii jedhee barreesse jira yoo warri Tigraay kunni achi boolee madaaniyalee miille sitti dhufanii simarsanillee sila ati gaaf nagayaa maraatte wanni siyaasa kun tokkolleen siingalu ዝም ደግሞ ለነሳ ሀመቶ ይሆናል ጀተ ዱባቹን ወልቱ አዶወሪ ቦለለ ዱፌ መዳኒያለም ዱፌ አሲለ አራራ ጋፋጭ ባሲን ባህኒ ዱፈመለ አብይ አህመድ ራካ አሪኡ ፊ ትዱላኒ ወኒ ሲገላ ጅሩ ህዋን ጅሩን ፈቃቱ አትነማ ጋፋ ነገያትኒ መራቴ ወኒ ደማጅሩ ኩን ተኮለንስ ሂንጋሉ ጀደ ነምኒ ኢት ቆሳ ጅራ አማንተና warri Tigraay kunni magaala Lalibala qabate gara kibba gadi faffacawa deemun kunni miidiyaa hawaasaa irrattu qoosaa guddaa taatee jirti mee waan namni tokkini barreesse asirrattu sanedeessu gaafa koremi gadhiisan koremi leqqaqu istiraatejino ዝም በሉ koremi gaafa gadhiisan istiraatejii fi callisa allamaata leqqaqu barajjim gamat taasrawal ዝም በሉ allamaata gaafa mootummaan gadhiisee warri qabate haada dheerani warre kana xaxaa hidhaa jirra callisanuun jedhan qobboon leqqaqu gaafa qobbo gadhiise raayyantisa biyya baqatu qirqirus xiyya gabbuno ዝም በሉ bakka hama seenaa jirani callisanuun jettan Lalibalaan leqqaqu
ammaan tan Lalibala gadhiistanii baqattanii nisahaa ligabuunoo zimmi badu araarama yookaan ammoo cubbuu isaaniitiif dilii isaaniitiif dhiifama gaafachuu dhufanii bataskaanota Lalibalaatti kanaafuu callisan nuun jettanii jechuudhani waan taayyee danda'a barreesse suni namni qoosaa itti godhe jira ነገ 4 ኪሎን አሲዛችሁም አንድነት ፓርክን ሊጎበኙ ነው ዝም በሉ ማለታችሁ አይቀርም ቦራሞ ፓርኪ 4 ኪሎቱ አርጋሙ ከአንድነት ፓርኪ ሰን ከአቢ አህመዲን ሐዋሳ ዱኛ ገርሲፈችሁ ፊ አከነት ጀርጀሩ ፓርኪን ጃላትሱኒ ዮ ኢሳን 4 ኪሎ ሰኒ ዱፋኒ ፓርኪ ሱን ዳዋቹ ዱፋኒ ዮ ሳን መሰራ 4 ኪሎ ቀባቹ ዱፋኒ ፓርኪ አንድነቲ ሰን የአንድነት ፓርክ ፓርኪ ኢትዮጵያ ከአቢ አህመድ ሱን ዳዋቹ ዱፋኒ ጫልሰኑ እንጀቹ ኢኖልተኒ ጀቹኒ namni ሄኖክ ያሬድ ጀሩ ቆሳ አጃይባ ቶኮ በረሰ ጅራ ኢር ዴቢያሜ ዮ ቆሳን ኩነ ካይሰኒ ሂንገለታቴ ኮረሚ ጋፊሳን ዱፋኒ ስትራቴጂ ወራንቲ ጫልሰኑ እንጀተኒ አላማጣ ጋፊሳን ዱፋኒ ሃዳ dheeranii xaxaa jirra callisan hunjettani qobboo gaafisaan senanii bakkama galchaa jirra callisan hunjettani Lalibala gaafisaan qabatanii ammoo araara gaafachuu fi dhufanii hunjettani borammoo gaafisaan 4 kiiloo qabatanii andinet paarkii daawwachuu dhufee warri kun hunjechuun ooltanii kaa jedhu ammaan tana qoosaa tahee jira naannoon Amaaraalleen akkuma isanii durattuu dubbatetti warri kunini ammaan tana kiyyoo hama xuruura hama keessa seenee jira lafti Amaara gaarren Walloo kaaba isaanii fi awwaala tahuu deemti jedhee dubbate jira gara biraatiin ammoo mootummaan Ethiopia araara warri Suudanii warra Tigraay wajjin goona jedhe san araara gos kamiyyuu hin fudhadhu jedhee dubbatee jira kanaaf dubbi hima ministeera haajaa alaa Ethiopia obbo Diina Muftiitu dubbate korideriin gara Suudanii deemu karaan gargaarsa ka Suudan irraa dhufu karaan sulleen banamu hin deemu jedhee dubbatee jira karaa Walloo karaa Affarii jiru waraan bananii gara Suudanii bansisanii meeshaa galfachuu barbaadanii waan jedhutu jira sunittu jira karaan sun akka hin banamne aktivistoonni Amaaraa duula guddaa godhaa turanii aktivistoonni Amaaraa muummichi ministeera Abiy Ahmed dippiloomaasii keessaa baqatee ergamtuu Ameerikaa pirezidaantii Ameerikaa kan taate dhaabbata gargaarsa idila addunyaa Ameerikaa USAID ka hoggantu Samantha Power Abiyyin walagartee odonaasawnu Finfinnee dhiistee deemuu fi murteessuun injifannoo guddaa jedhanii dubbachaa dhaadachaa jiranii Abiy Ahmed dippiloomaasii keessaa baasanii akkinni keessummaa biyyalallee hin simanne wajjin haasofne godhanii jiranii kuwarraa fi injifannoo guddaa tahee akkasittu kayaa jira Ethiopia yeroo ammaan tana dirree dippiloomaasii keessa rakkoo gos kana hama keessa seenaa akka jirtu ka dubbatamaa jiru daawwattoota kenna jaalatamoo fi kabajamoo waraana jechuun gara Wallootii fi gara Gondariitii fi Affariitiin geggeeffamaa jiruun walittu qabatee itti aananii humna liyyuu haayilii naannoo Affarii warra Tigraayitu harka kennatee jira jechuudhani warri Tigraahii ibsa kalee baasuun gabaafamee ture warri naannoo Affarii harda ibsa baasee namtichi harka kennate kun hoggana liyyuu haayiliiti miti hattuu barbaadamaa jirutu harka kennatee ummatii Affarii oduu hattuu kana dhagahu hin qabu jechuudhani itti gaafatama liyyuu haayilii Affarii harka kennate kana itti qoosaa dubbisuun akkasittuu haaluu barbaadanii jiranii warri Amaaraa kunini ammaan tan Lalibalaan qabatamtee jirti jedhanii dubbachaa jiranii kunin kagarsiisu ama warri Amaaraa hayyuu warralleen beektonni warra oduu malee dandeetti lolaa akka hin qabne warri kunin jechuun maasinqoo dhahanii azmaarii tahuu malee lolaa wanni isaan beekan hin jirani jechuudhanii akkasinitti qoosaa jiranii kiyya sanyii ta'u namni tokko akkasi barreessa kaxamanjaa iliq maasinqoo yiqallaal jedha warri kun qawwe caala maasinqoo dhahuutti maasinqoo taphachuutti salphata kama wagaat iliq maafekfeg ishaalal loluu irraa dubattu baqachuu wayya afaanumaan qofa duulaa godhanii afaanumaan gifaa beluuti jedhan malee waraana seenanii gifaa beloo yookaan loluu ittiin beekan jechuudhani akkasitti dubbatamaa jira gara biraatiin ammoo naannoo Lalibala godina Amaaraa keessattuu argamtu lafa laastaa kan keessattuu aktivistoonni uummata agoo gammachuu isaanii ibsachaa jiranii Lalibala
laasta maaltu amaaraa galcha lafti kun ristii ummata agooti handura qaroom warraati alaabaa agoo dhaabachaa jirra jechuudhaan Lalibala bataskaanii isaa kajaarraa 16 keessa hojjetamelleen hamba seenaa qaroomii kuush yookaan agoo ummata addunyaatti dhiise malee amaarii maal keessattuu maal keessaa qabaa warri amaaraa dubbiin kun warri ni ilaaltu nu alaabaa kenna dhaabanna akkuma abargallee fi niraaq fi xaaxaa keessattuu alaabaa dhaabbanne jechuudhaan dubbatamaa jira. Abiy Ahmed illeetti qoosaa jiranii Lalibala tadaffare jedhanii Abiy Ahmediitiin qoosan Lalibala akkoo tadaffare jennaan mini garmaachawal jedhedhan Abiy Ahmed mini garmaachawal Lalibala biddaffare jedha Abiy Lalibala akkoo tadaffare ሲባል mini garmaachawal አለ ታዲያ ይሄ ምን ይገርማል አለ አቢይ ቢያንስ Lalibala በቲዲኤፍ ነው የተደፈረችው ቲዲኤፍቹን ትግራይ ዲፌንስ ፎርስ የኛ ሰሜን እዝ እኮ በሳንጃ ተደፍሯል ጀረዳን አቢይ Lalibalani gude dame jirana maal isina jaayibare jira Lalibalani ka gude dame warra Tigraaytini nu ammoo waraanii ken ajaji kaaba hinjira kanama miti sanjan gude dame jira Abiy Ahmed deebisedhame yeroo har'a guyyaa har'aan tana Abiy Ahmed irratti qoosani gosa hedduu baname jira warri Tigraay ammaan tana himali isaanii gara Kombolchaati fi Lalibala magaalota Desee Kombolchaati fi Desee magaalota Walloo kibbattu deemaa jiranii Soqoxa magaala seenaa qabeetti isinis magaala ummata aguoti ummata waag godina waagamraa jirti sanillee marfamaa jirti jechaa jiranii magaalii gaashenaa to'annoo warra Tigraay jala oolee jira warri Tigraay injifannoo argachaa jira warri baqachaa jiru kamaasin qodaahuu malee qawwa dhukaasuu hin beenne ka garuu afaanin gifa beloo dhaaduun fukkaraan namii hin dandeenye kunin warra Tigraay waxmadii yookaan xuruura yookaan ammoo kiyyoo keessa galchaa jirra jechuudhaanii dubbatanii jiranii warri Tigraay kunini magaala Lalibala laasta to'atee jira Lalibalaan laasta naannoon kunini ana bugnaati duri bakka Asaaminoo Tsiggee itti dhalate bakka Asaaminoo Tsiggee qofa osoo hin taane Jeneraal Tafarraa Maammoo kaammaan tan liyyuu hayli amaaraa hogganu nama naannoo kanaati waraan har'a mo'atame kana isattu hogganaa ture waraan inni hogganutti mo'atame baqate ada Asaaminoo Tsiggee naannoo kanattu awwaalame warri Tigraay waraana Asaaminoo Tsiggee deemanii yaababaa gungun daraara gubbaatti godhuu deeman jedhee namni ittiin qoosaa jira akkasittuu deemaa jira ammaan tana waraanii naannoo Tigraaytii fi naannoo Amaaraa gosa kanaanii godhamaa jira gara Tigraay lixaa gara Humaraatiin ammoo ajjeechan ummata nagayaa hammaatee itti fufee jira daawwattoota kenna jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon kenna kaa'isne biraan gayaa jirru kan waraana naannoo Tigraay ammaan tana kana fakkaata odeeffannoo haga ammaan tana isinii dhiyeessaa jijjirru kanaanii waa hedduu akka haala waraana kana irraa hubattanii abdachaa odeeffannoo babal'oo qabannee isin biraanii gahuu akka deemnu asumaan waadaa isinii seenuu barbaanna Lalibalaan to'atamuun Lalibalaan qabatamuun kufaatii dippiloomaasii guddaa kufaatii waraana guddaa kufaatii saayikooloojii raayyaa ittisaatii fi milishoota amaaraa guddaa akka taate asumaanii dubbatamaa jira magaalonni Ethiopia kaabattuu argaman kunni Lalibalaaf Aksum Gondar hedduun warra jiddu galeessa turizimii ka birrii biliyoonii hedduu mootummaa Ethiopiaatti galchaa jiru lafti kun ammaan tana warra Tigraaytiin to'atamte turizimii nagayaatti doolaarii nagayaatti mootummaan Ethiopia rakkoo gos kana keessa seenee jira turizimiin hin jiru galiin hin jiru doolaarin takkini yoo Minnesota irraa yookaan Ameerikaa irraa biyyattu erguu barbaadan yeroo ammaan tana birrii 70 ergamaa jirti biyya Ethiopia keessatti doolaarin tokkini ECX fi black market keessatti doolaarin tokkini birrii Ethiopia 91 Finfinnee keessatti karaa gabayaa laf jalaatini gurguramaa jira Ethiopiyaan rakkoo gos kana ka dinagdeetu isii qunname rakkoo dinagdee kana isin biraanii geenna jennee odoo yaadaa jirru ammaan tana oduun to'atamuu Lalibalaati fi waldiyaati fi waraanii kaabaa hammaachuun waan dhagahamee fi odeeffannoo kana durfannee borii yookaan ammoo iftaanii kufaatii dinagdeetii fi waan Oromiyaa keessattuu deemaa jiru bal'inaan isin biraanii gahuu deemna ammaaf asumatti nu waga'u chaanalii